Me arwan sagantaa bareedu takka naaf haasofii akkasitti sirraa hin goolaba. Lakki arruma. Arran qabu haa na eegan jiru. Yoo arra faayittee jirta ati arruma haasofii. Lakki haasoo qabu arran. Arruma rikkatti haasofii. Inni jiru. Amma waa'ee maal irraa haasofii fakkeenyaaf. Matuma dura isiitu inaan ati waan feete haasofii. Namtichi isin agartu kun nama jabaa keenya haqamnu irraa waan feete irraa mana duree tokko tuqee fi inni haasawaa taarika addaati asii gabbanu inuma haasawaa babbareedaa meeqa isa keessaa hin dhumu inuma isa keessaa hin dhumu haasawni isaa jaalatamaa fi miidhagaa mi'aawaa akka sukkaraa fi deemaa dhugumatti gizee as nama gaddabru hedduu namatti mi'aawaa ni shurufka haasawni isaatu dhugaa qabu dhugaa haasawaa shittoo qabu gartanii miti haasawaa akkasiiti daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamaa fi jaalatamaa keenya kan ta'e abbaa dubbiidhaa dubbii hin tanne isiniif beeksisna sagantaa keenya yeroo dhiyootti isiniif dhiyeessina qophii bareedaa sagantaa addaatii nu dhaggeeffadhaadhaan hordofaa isin jennaa subscribe like share godhuu hin dagatinaadha nama jabaa nama haasawaa hin dadhabne nama haasawaa babbareedaa qabu fagorsa namaa ta'uu fi kan nama hifachiisu ta'uu isiniif himeetiin jiraasuma. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya sagantaa bashannanaati sagantaa odeeffataniiti sagantaa oduuti sagantaa oduu kana dhaggeeffatanii irraa akka bohaartan abdiin isin irraa qaba. Asumaan like subscribe gochuu hin dagatinaa gaana namaatti keenyaa ta'a isin hin jennaa namtichi kun nama jabaa keenya maqaan isaa MK jedhama MK ammallee irra deebi'ee waliin isin barsiisanii maqaan isaa MK jedhama. Saniifuu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii addaa qophii haasawaa qophii dubbiidhaa dubbiin isaa hin dhumtuun isin hin jee hin dhumtu dhugumatti hin dhumne namarraa haasawaa oolaa ati matuma duree takka xuyunaaniif inni taarika biraa fidee ati mata duree takka xuyunaaniif taarika biraa fidee ajab nama ajaa'ibaa bar nama ajaa'ibaa rabbiin sammuu namaa kan nu akka isaa kanaan isin ijaa.